Welcome to our channel. Baga gara barumsaa dhuftanii. So kutaa irraa kanaan waa'ee itti fayyadama geetii baratuu deemnaa jechuudha. Jechi Ingiliffaa keessaa jechi get jedhamtu itti fayyadamni isii baay'ee hedduudha. Itti fayyadama jecha kana beekne taanaan wanta baay'ee haasawa guyyaa guyyaan nuti goonu keessatti itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. So kutaalee darban keessatti waa'ee itti fayyadama geetii ilaallee turre. Kun immoo kutaa itti aanu waa'ee itti fayyadama geetiiti jechuudha. Geetiin vocabulary keessaa tokko. So vocabulary jechuun immoo jechoota jechuudha. Namni tokko afaan haasawuudhaaf dura jechoota baay'ee baruu qaba. Jechi geetii jettutun immoo jecha kophaa isiitti vocabulary yookiin immoo jechoota hedduu irraa bakka buute kophaa isiitti tajaajila adda addaa haasawa nuti guyyaa guyyatti goonu keessatti kan tajaajila guddaa nuuf kennitu jechuudha. So waa'ee itti fayyadama isii baay'ee irratti xiyyeeffachuu qabna jechuudha. Having said so, now let's back to the lesson. Ergaan kana jennee mee garuma barumsichaa deebinee haa ilaallu. What can get mean in the first place? We can see the verb get in two ways. Get as independent verb and get as phrasal verb. Do you have any idea what phrasal verb is? Great. Phrasal verb is a combination of two or three words from different grammatical category to form single semantic unit. Kan jechuu barbaanne asirratti geetiin karaa lamaan tajaajila kan nu dandeessi. Tokkoffaan as independent verb kan jennuun. Jecha yookiin verbiin geet jedhamtu kophaa isiittiif dandeessee hiikaa yookiin tajaajila adda addaa isiin nu kennitu haasawa keenya guyyaa guyyatti jechuudha. Inni lammaffaa geetii akka phrasal verbitti. Phrasal verb jechuun jecha Ingiliffaadha kan jecha lamarraa ijaaramee hiikaa tokko kennu jechuudha. Fakkeenyaaf jecha get jedhamtu sanatti out yoo idaane get out ta'a. Bahi jechuudha. Jecha get jedhamtu sanatti in yoo dabale get in jedha. Yeroo hundaa'u jecha lamarraa jechi uumamu phrasal verb jedhama. So today we're going to be focusing get as independent verb. The verb get is well known and has different meanings and uses. The most common meaning of get are like the following. Kanaaf irra kan irratti xiyyeeffannu geetii akka independent verb yookiin immoo kophaa isii if dandeessee tajaajila isiin kan nu dandeessu ilaallaa jechuudha. Akka phrasal verb osoo hin taane akka kophaa isitti dhaabbattee hiikaalee fi tajaajila isiin kan nu dandeessu takka takkaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Before we get started, we should know the following things first. As long as we are talking about the verb get, we need to have some background information about the verb. Verb is a word used to describe an action, state, or occurrence. Verb can be divided into two in English: regular and irregular verb. Regular verb is a verb that take ed at the end to talk about the past. However, irregular verb is a verb that change its form from time to time, like you see. For example, if we see the word or the verb kick, we add ed at the end of it and it turns to be kicked. So we use kicked when we talk about the past, and we use kick when we talk about the present. The same is true for irregular verb. Whenever we talk about the present, we use do, and whenever we talk about the past, we use did. We can also use done exchangeably. Coming to our point, the verb get is under the category of irregular verb, which can be changed 3 times as you see. Whenever we talk about present issue, we use get as it is. However, whenever we want to talk about past tense, we should either use got or gotten. Gotten is mostly used in America, but got is mostly used in most parts of the world. Gara qabxii teenyaa yeroo as deebinu
jecha yookiin verbii get jedhamtu gosoota verbii keessaa isa kam jalatti argama? Irregular verb kan jedhamu jalatti argama. Isa al sadii jijjiiramu kana jechuudha. Akkuma agartan waa'ee ammaa yoo haasawuu barbaanne get fayyadamna. Garuu gochi sun yoo yeroo haasawa haasoftu sanitti adeemaa jiraate ing itti dabaluudhaan getting jennee fayyadamna jechuudha. ing yeroo getitti idaate getting ta'a. Yeroo waan darbe haasoftu ammoo got fayyadamta yookiin immoo gotten jettee fayyadamuu dandeessa. Garaagarummaan got fi gotten kan jedhu waa'ee darbe yeroo haasawan Ameerikaanonni gotten kan jedhu fayyadamanii jechuudha. Garuu got kan jedhu hedduminaan iddoo addunyaarra jirtu hundatti waa'ee darbe yeroo haasofnu jecha geetitti fayyadamne yookiin verbii geetitti fayyadamne waan darbe yeroo haasofnu got jennee fayyadamna. Having said so, now let us see the uses of get one by one. The first one is obtain. The verb get can be used as an obtain. For example, I need to get some money. Amma gara itti fayyadama geetii dhufnee jirra. Jechi get jettu hiika obtain jettuuf keessaa qabdi. Tokkoffaan jechuudha. Obtain jechuun argachuu, qabaachuu, fudhachuu waan jedhuuf keessaa qabataa jechuudha. Akka fakkeenyatti hiikaan jecha kanaa maali? I need to get some money. Maallaqa hamma tokko argachuu na barbaachisa jedha. Ati aanu, can you get some paper from the table? Teebilii yookiin kursii achi jirtu tanarraa waraqaa naa fiddaa jettee yeroo gaafattu geetii fayyadamtaa jechuudha. Ammas go and get him. Deemii qabi. Deemii qabi. Nama tokko kan fiigaa jiru ta'uu danda'a. Deemii qabi jettee qabii fidii jettee yoo nama ergitu go and get him. Yookiin ijoollee si duraa fiidu ta'uu danda'a. Go and get him jetta. Would you please get me that book? Nam tokko ergachuu barbaadde kitaaba sanaa kanni jechuudhaaf akkana jettee fayyadamta. Would you please get me that book? Afaan poolaa itti fayyadamtee maaloo isa jedhan san fayyadamtee kitaaba sanaa fiddaa jechuudha. Would you please get me that book? Again, you can also say that, what can I get you? Coffee or tea? Nam tokko keessummaa yeroo si bira dhufu maalin sii fida buna moo shaayii jettee yeroo gaafattu geetii fayyadamta ammas. What can I get you? Coffee or tea? Maalin sii fida jechuudha asirrattis. What can I get you? Coffee or tea? Buna moo shaayii barbaadda maalin sii fida jettee yeroo gaafattu get fayyadamta jechuudha. Number 2. We can also use the verb get instead of take. For example, she gets the train to work every day. She gets the train to work every day. Isa lammaffatti yoo dhufnu verbii get jedhamtu tana bakka teekii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Take jechuun immoo qabachuu jechuudha. Qabachuu maali? Hima kana halaallu. She gets the train, baabura ni qabatti, to work every day. Isheen baabura guyyuu baabura qabattee hojii deemti jechuudha. Yookiin immoo dalagaa deemti jechuudha. Maal baabura qabattee qabatuu isa jennu isa kana jechuudha. We can get a bus to the hotel. We can get a bus to the hotel. Asirrattis hiikaan isaa qabachuu yeroo jennu qabachuu dandeenya. Maal baasa qabachuu dandeenya jechuudha. Hoteela kan nu geessu. Again, let us get a taxi from there. Gamasirraa taaksii haa qabannu jechuu yoo barbaadde bakka taaksiin irraa sitti mul'attu takka akeekuudhaan let us get a taxi from there jetta jechuudha. Taaksii achi gamas deemnee haa qabannu jechuudhaaf. Again, we can use the verb get instead of receive. For example, did you get my email yesterday? Sadaffatti yeroo dhufnu jechi get jedhamtu bakka
verbii receive jedhamtuu galee fayyaduu ni danda'a. Receive jechuun fudhachuu jechuudha. Bira gahuu jechuudha. Si bira gahuu yookiin argachuu si bira gahuu jechuudha hiikaansa. Fakkeenya kana yoo ilaalle, did you get my email yesterday? Yeah. Gaafii gaafate namni tokko email kiyya kan kalee si bira gahee jechuudhaaf geetii fayyadamuu qabda jechuudha. She got a beautiful necklace for her birthday. She got a beautiful necklace for her birthday. Nam tokko kana jedha. Ishiin waan mormatti kaa'atan dhahaba ta'uu danda'a, wanta mormatti kaa'amu hundi necklace jedhama. Necklace yookiin wanta mormaa fudhattee jirti yookiin isii bira gahee jira jechuu kan guyyaa dhaloota isiitiif. Lastly, I got a lot of money from my father. Namni tokko immoo kana jedha. I got a lot of money, maallaqa hedduudhaan fudhe yookiin na bira gahe from my father, abbaa kiyyarraa jechuudha. We can also use the verb get as buy or instead of buy. For example, we must get some milk. There isn't any left. We must get some milk. There isn't any left. Jecha get yookiin verbii get jedhu bakka buy fayyadamuu dandeenya. Buy jechuun immoo bituu jechuudha. Fakkeenya jalqabaa ilaalu. We must get some milk. Aannan bituu qabna jechuudha. Aannan bituu qabna. There isn't any left. Takka illee hin hafne jechuudha. Shall we get some fruit too? Magaalaa keessa baatee yookiin suuqa baatee yeroo abittu nam lama wajji wanta akka yoo irraanfattu yookiin immoo firiilee yookiin immoo wanta kuduraa yoo irraanfattu akkasuma firiilee illee binnu jechuudha. Two jechuun tuun double o yoo taate wanti isiin agarsiistu akkasumas jechuu agarsiisti jechuudha. Waan biraa bittee wanta akka dabalataan bituu barbaadde, shall we get some fruit too? Waan biraa binne ammallee kuduraalee illee binnu jettee gaafatu barbaadde. Jecha fruit jedhu baastee waan biraa fayyadamuu dandeessaa jechuudha. Why don't we get something to eat? Why don't we get something to eat? Maaliif wanta akka nyaannu hin bitannesa jettee yeroo gaafattu verbii geetii fayyadamuu qabda jechuudha. Again, I will get you a brand new car. I will get you a brand new car. Nam tokko makiinaa haarawaan sii bita, modeela haarawaa jettee yeroo yookiin waan takka siif hin bita jettee yeroo dubbistu geetii fayyadamta ammas. I will get you a brand new. Brand new jechuun haarawaa jechuudha. Kaariin makiinaadha beektanii. So I will get you a brand new car. Makiinaa haarawaan sii bita, dahabaan sii bita, maaliin sii bita jettee yeroo fayyadamtu geetii fayyadamuu dandeessaa jechuudha. Jecha biraa baay'ee fi kana itti dhiifte. Number 5, we can also use the verb get instead of become. Become. For example, it is getting colder. Put on your jacket. Verbii geetii asittis fayyadamuu dandeenya akka becometti yookiin immoo hiika become yookiin wanti takka tahaa jiraachuu agarsiistu akkasittis fayyadamuu dandeenya. Fakkeenya wajjin ilaalu. It is getting colder. Qabbanaawaa jira jechuudha ammasitti. Gochi sun itti jiraatu agarsiisa jechuudha. Geetumaatu getting ta'ee jechuudha. Wanti sun waan itti jiruuf amma qabbanaawaa jira yookiin qorraa jira. It is getting colder. Hedduu qabbanaawaa jira. Put on your jacket. Jaaketa kee uffadhu. You can get better at English by practicing. You can get better at English by practicing. Ingiliffa shaakaluudhaan jechuudha. Practice godhuudhaan you can get better. Hedduu wayyooftaa jechuudha. Jijjiirama fiddaa jechuudha. Practice godhuudhaan yookiin immoo shaakaluudhaan. You are getting older. You're getting older. You're getting older. Hedduu dulloomu jirta yookiin umriin si deemu jirti jechuudha. You're getting fat. Hedduu furdatu jirta yookiin furdataa jirta. It is
getting late. It is getting late. Halkanaawaa jira. Halkan deemaa jira yookiin halkanaa'u jira jechuudha. Kana hundaaf geetii fayyadamtaa jechuudha. Life is getting expensive. Jireenyi hedduu qaalawaa jira jettee fayyadamuufis geetuma fayyadamta. Life is getting very expensive. Jireenyi hedduu qaalawaa jira. It is getting dark. Dukkanaawaa jira. It is getting white. Addaachaa jira. You are getting black. Gurraachomaa jirta. Again, we can also use the verb get as arrive. For example, they left at 4:30 and I got home at 5:30. Fakkeenya jalqabaa jecha get jettu akka arrive yookiin immoo akka bakka san gahuudha, iddoo tokko gahuu ibsachuudhaaf yookiin waa'ee bakka takka gahuu haasa'uudhaaf kan nu gargaaru. Fakkeenyaaf they left at 4:30, isaan kan deeman 4:50 and I got home at 5:30. Ani immoo mana kaniin gahe 5:50. Mana gahuu agarsiisuudhaaf, iddoo tokko gahuu agarsiisuudhaaf got yookiin gatiin get irraa dhufte waan darbe haasa'u jirra akka jalqabarra ibsinetti jechuudha. When do you think you will get here or maybe there jechuu dandeessa. Nama tokko yeroo gaafattu when do you think you will get there jettee yeroo gaafattu yoom achi gaa jettee yaadda, yoom as gaa jettee yaadda jettee yeroo gaafattu get fayyadamta ammas. Call me when you get there or call me when you get home. Naaf bilbili yeroo mana geessu jettee nam tokko yeroo dubbistu get fayyadamta ammas. Did you get there? Achi geesse bilbilaan nama tokko yeroo dubbistu iddoo waliin beektan takka achi geesse jechuu yoo barbaaddu did you get there? Did you get there? Number 7. We can also use the verb get instead of understand. For example, I didn't get what he said. Did you? Jecha yookiin verbii get jedhamtu itti fufuudhaan ammas akka siif gale moo siif hin galle yookiin wanti takka sii galuu ibsuudhaaf ni fayyaddi. Akka fakkeenya kanaatti I didn't get naaf hin galle what he said wanni inni jedhe. Did you? Siif gale ati? He got the joke but I didn't. Nama tokkotu nama kaanii maal jedha? He got the joke. Qosaan sun isaaf galtee jirti. But I didn't. Anaaf garuu hin galle jechuudha. Waa'ee sii galuu fi sii galuu dhabuudha. Waa'ee understanding geetiidhaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kan itti aanu did you get what I said? Wani nan jee sii galte jettee nama gaafatu yoo barbaadde akkana jettee gaafatta. Did you get what I said? Did you get what I said? Wani nan jee sii galte. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Akkan taanetti nan fudhatin jechuudhaaf. Haran taanetti nan hubatin jechuu yoo barbaadde get fayyadamta ammas. Don't get me wrong. Lastly, the verb get has the same meaning as make something happen. For example, you should get your hair cut. It is really long. You should get your hair cut. It is really long. Inni xumuraa jechi yookiin verbiin get jedhamtu hiikaa akkamii qabaata? Akka gocha yookiin wanta takko namni godhu yookiin wanta godhu deemtu yookiin wanta akka godhi jettee namaaf ibsu yoo barbaaddu geetii fayyadamta. Fakkeenyaaf you should get your hair cut. Nam tokkotu nama tokkoon jedha. Nama rifeensi irra dheerate ilaalee you should get your hair cut. Rifeensa kee ciradhu jechuudha hiikaan isaa. Rifeensa ciradhu jechuu yoo barbaadde geetii keessaa dhiisuu hin qabdu.
you should get your hair cut. Rifeensa kee murachuu qabda yookiin murachuun dirqama. It is really long. Hedduu dheeraadha. Cuunfaa isaa yoo ilaallu arraan tana kan ilaallee waa'ee itti fayyadama geetiiti. Jechi geeti jettu hiikaa hedduu fi tajaajila hedduu kennuu akka dandeessu ilaallee jirra. Waan takka obtain fakkeenyaaf jecha obtain jedhu bakka isaa buutee akka tajaajiltu, take yookiin receive kan jedhu bakka bu'uudhaan akka tajaajiltu, take jechuun immoo qabachuu yookiin meetroo qabachuu, baabura qabachuu maal kan jedhu ilaallee jirra. Receive kan jedhu ammallee waan takka bira gahuu agarsiisuudhaaf geetii akka fayyadamnu ilaallee jirra. Kan biraa waan takka bite hin binne waa'ee bittaa fi gurguraatii wal qabatee yeroo haasoftu geetii fayyadamuu akka dandeessu. Wanti takka jijjiiramaa jiraachuu yookiin become kan jedhu bakka isaa bu'uudhaan tajaajila akka kennitu. Ammallee shanaffarratti yookiin jahaffarratti kan ilaallee bakka takka gahuu, mana gahuu, achi gahuu kan jedhu wal qabsiisne arrive kan jettu kun hiikaa isa san qabdi. Torbaffarratti kan ilaallee understand wanta akkasii galee naaf hin galle dogoggoraan nan hubatin maal jenne hiikaa kana hunda akka qabu ilaallee jirra. Xumurarratti make something to happen wanta akka ta'u nama ajajuuf yoo barbaaddu akka fakkeenyaaf rifeensa jaradhu jechuu yoo barbaaddu jecha yookiin verbii get fayyadamuu akka dandeenyu ilaallee jirra jechuudha. So the upcoming topic will be about get as phrasal verb. Kutaan itti aantu waa'ee geetiidha akka phrasal verbitti isa tuqnee bira kunnesan jechuudha. Kana ilaallaa jechuudha. Geetiin akka phrasal verbitti hiikaa hedduu qabaatu dandeessi. Kutaa itti aanu keessatti kan laallu ta'a. Kutaa muduraa keessatti verbii get jedhamtu laallee ture. Akkuma viidiyoo asii olitti agartanii kanaa jechuudha. Kan kana dura laalle garuu verbii get jedhamtu akka phrasal verbitti osoo hin taane kophaa isii laallee jechuudha. Akkasuma wajjinuu hiikaa hedduu guyyaa guyyatti haasawaa nuti goonu keessatti bakka hedduutti akka fayyadamnu laallee turre. Walumaa galatti jecha yookiin verbii get jedhamtu takkittii tana beekuun jecha Ingiliffaa 100 akka beekurra caalti. Sababni isiitis jechi takkittiin tun waan baay'ee ibsachuudhaaf waan nu gargaartuuf. Wama hundaafuu gara kutaa seennee haa ilaallu. Alright, let us begin with get on. Get on. Get on means enter or board a train, bus, plane, or maybe boat or bike. Get on jechuun seeni yookiin yaabbadhu maal makiinaa yookiin baabura ta'uu danda'a, pleenii xayyaara ta'uu danda'a, jalbaa ta'uu danda'a, bootiin jalbaadha, or maybe bike yookiin waan akka saayikilaa ta'uu danda'a. Wantoota akkasii yaabbadhu siin jechuu yoo barbaadu nam tokko get on siin jedha yaabbachuudhaaf. Fakkeenya haa ilaallu. Here is the bus, let us get on. Here is dha asirratti shortii taate yookiin ni gabaabbatte. So saniif s qofaas keenya gubbarra hudhaa goona. Here is the bus, let us get on. Asirrattis let us leetii fi asiidha turte. Asiin gabaabbattee maal taate s qofaan mul'ata. Let us get on. Hiikaan isaa maali? Kunoo baasni haa yaabbannu jechuu yoo barbaaddu fayyadamtaa jechuu. Get off. Get off. Get off means stop touching or holding someone or something. Get off jechuun waan takka tuquu dhiisuu yookiin qabuu dhiisuu gad lakkisuu jechuu yookiin immoo karaa biraatiin. Fakkeenya wajjin ilaallu. Get off, you're hurting my back. Yoo nam tokko maal jechuudha? Gad na lakkisii dugda koo na miidhaa jirta. Haa ilaallume takka takkaan. Get off, you are hurting my back. Walirratti yeroo jennu get off, you are hurting my back. Gad na lakkisii dugda kiyya na miidhaa jirta. Back jechuun dugda. Okay, hurting jechuun miidhuu jechuudha. So walirratti maal jenne? Get off, you are hurting my back. Giza jennu get off, you are hurting my back. Walirratti akkasi jedhama.
So dudda koo nam tokko yeroo dudda keessi qabee yookiin isirra ejjetee si miidhaa jiru akka gassi dhiisu gisee gaafattu get off ganna dhiisi. Okay, maal dudda san you are hurting yookiin you're hurting na miidhaa jirtaa jechuudha. Fakkeenya lammaffaa get off the grass right now. Get off the grass right now. Maal jechuudha? Ammaan tanatti dhiisi citaa san. Nama wahiitu citaa tokko tuqaa jira yookiin ciraa jira yookiin haamaa jira. Sa'a kanatti dhaabsisuu yoo barbaadde get off the grass right now jettaan jechuutti lallabdees ta'uu danda'a bira jiraatte get off the grass right now. Ammaan tanatti jechuudha right now jechuun right now idha gisee dafnee jennu right now taan maal taati jidduu tanatti baddee jechuudha. So akami jenna jenne get off the grass right now. Dhiisi citaa sana ammaan tanatti. Fakkeenya inni lammaffaadha maali? Get your hands off. Get your hands off. Maal jechuudha? Harka gad na lakkisi. Nam tokkotu harka si qaba. Harka yoo akka gad si lakkisu barbaadde yookiin harka gad si dhiisu yoo barbaadde maal jettaani? Get your hands off. Get your hands off, please. The verb get off has got also another meaning, which is descend from train, bus, plane, etc. For example, I must get off the bus at the next stop. Verbiin yookiin phrasal verbiin get off jedhamtu hiika lammaffaa bu'uu jechuudha. Maal irraa buuta? Plane irraa buuta, baasa yookiin makiina irraa baasa irraa buuta. Boot yookiin jalba irraa bu'uu dandeessa. Yeroo bu'uu barbaaddu dhimma akkasii keessatti maal fayyadamta? Get off fayyadamta. Fakkeenyaaf lammi get off yoo jette haa bu'uu jechuudha. I must get off the bus jedhama kun. Bu'uun qabaa eessatti? The next stop itti bakka baasiin itti dhaabbatu kan dhufaa jirutti bu'uun qabaadha jechuudha. Hiikaan isaa akkuma agartan kana. Fakkeenya biraa we have to get off the boat now. Amma bu'uu qabnaa jechuun markaba maali jalba irraa bu'uu qabna ammaan tanatti. Okay? Doon irraa bu'uu qabnaa jechuun yoom amma. Fakkeenya biraa why you didn't get off the car before it start moving. Why you didn't get off the car before it start moving. Tokko tokko na laalume. Why you didn't get off maaliif hin buunini yookiin hin buune the car before it start moving. The car makiinicha yookiin konkolaaticha before it start moving osoo inni socho'u yookiin konkolaachuu hin eegalle dura maali yeroo akkam jennaa yeroo nam tokko makiinarraa yookiin konkolaatarraa osoo deemaa jiru bu'ee rakkinni irra gahe dhimma akkasii keessatti maal jennaani? Why you didn't get off the car before it start moving. Maaliif konkolaataan osoo socho'uun eegalin dura irraan bu'iin jechuu yoo barbaannu akkana fayyadamnaa jechuudha. Now let us see the third meaning of get off. Get off means to leave a place. For example, what time can you get off the work? Hiika sadaffaa jecha yookiin verbii yookiin phrasal verbii get off jedhamtu sadaffatti dhufnee jirra. Hiika sadaffaa isaa ilaaluu jirra. Fakkeenyi yookiin fakkeenya osoo ilaalle dura hiikaan isaa maali? To leave a place. Iddoo gadhiisuu jechuu yookiin bakka hojii ta'uu danda'a. Gadhiisanii bahuu jechuudha. Fakkeenyaaf what time can you get off the work jedha. Sa'a meeqatti hojiirraa baata jechuudha. What time can you get off? Sa'a meeqatti hojiirraa bahuu dandeessa. Okay, sa'a meeqatti hojiirraa baata waan akkasii gaafachuu yoo barbaaddu get off fayyadamtaa jechuudha. Fakkeenya lammaffaadha. I think today we can't get off the work early. Akka yaadutti jechuudha. I think today jechuun arra we can't get off bahuu hin dandeenyu maalirraa work early hojiirraa arra yeroodhaan bahu. Early jechuun yeroodhaan dursinee jechuudha. Yeroodhaan bahu walumaa galatti kaan isaa maal jechuudha? Akka yaadutti arra hojiirraa yeroodhaan bahuu hin dandeenyu jechuudha. Okay, akkami jenna irra deebinaa jenna. I think today we can't get off the work early. Arra hojiirraa dafnee bahuu waan dandeenyu natti hin fakkaatu jechuudha. Number 4, get in. Get in.
Get in means enter a car or a swimming pool or maybe container. For example, he got in the car. Inni afraffaadha phrasal verbiin irra laallu akka geetitti jechuudha. Get in jedha. Get in jechuun maal jechuudha? Seenuu jechuudha. Walumaa galatti waan takka seenuu. Maaliif swimming pool yookiin bishaan waan itti daakan maaliif hin taane yookiin immoo makiinaa maaliif hin taane manallee maaliif hin taane ol seenuu jechuudha. Fakkeenya jalqabaa he got in the car. Amma asirratti gaatiin yookiin got jechi jettu geetirraa dhufe yeroo waan dabarte haasoynu yookiin haasofnu gaat jenna yookiin immoo got jenna. Akka Ameerikaanotatti gaat jedhaniini gootii kana. Britishin immoo gootuma jettee dubbisti. So lachuttuu fayyadamuu dandeenya. He got in the car jechuun waan dabre agarsiisu jira. Makiinaa ol seenee jira jechuun seenee darbee jechuu gochuu kun dhimma akkasii keessa fayyadamna. Fakkeenyi inni biraa would you please get in the car? Nam tokko yeroo afaan nagayaatiin si gaafatu maaloo makiinaa ol seentaa ati walarra dhaabbatta yeroo kanatti inni maaloo seentaa jedhee yeroo akka seentu si afeeroo yookiin si gaafatu would you please get in the car siin jedha jechuudha. Would you please get in the car? Dafnee yeroo jennu would you please get in the car? Fakkeenyi inni biraa get in seeni jechuudha. Waan biraatii miti kuni gabaabsitee polite yookiin afaan nagaa fi kanas osoo hin fayyadamin seeni. Kee afaan nagaatii miti seeniini would you please jettee nam tokko afaan nagaatiin gaafatta. Garuu kuni loleef keessaa qabdi jechuu seeniin qofti. Get in. Number 5. Get out. Get out. Or you may say get out. Get out means exit from car or a swimming pool or maybe container. Jechi yookiin phrasal verbiin get out jettu hiikaan isii maali? Exit yookiin keessaa bahu waan seente takka keessaa bahu. Fakkeenyaaf makiinaa kaarii maaliif hin taane swimming pool bakka bishaan itti daakan maaliif hin taane yoo seente keessaa bahu mana seente keessaa bahu jechuudha walumaa galatti. For example, okay kids, we have arrived, can you get out now? Fakkeenyaaf namni wahii baasa fidee makiinaa yookiin baasa tokko keessa ijoollee walitti qabee osoo deemaa jiru. Okay kids, hayyee ijoollee, we have arrived. Okay, asirratti v qofa v fi e kaa'ee have turte we have arrived jenna jechuudha yookiin immoo we have arrived. Okay, yookiin gabaabsine we have arrived geenyee jirra jechuudha. You can get out now. Bahuu dandeessan amma jechuudha. Get outiin akkuma amma jenne get out jechuun bahuudha. Now in amma you can jechuun ni dandeessaa yookiin ni dandeessani. You ijoolleedhaaf jedha. Namoonni hedduu yeroo kallattiin itti dubbattu you jettee yaamta. Nama tokkos you jettee yaamta. Durbas haa ta'uu dhiira yoo ta'e kallattii yeroo itti dubbattutti you jettee yaamta jechuudha. So hima kana walirratti guunnee gise jennu. Okay kids, we have arrived, can you get out now? Ijoollee amma geenyee jirra bu'uu dandeessanii jechuudha jechuudha. Another example, get out of my car or maybe get out of my house. Nam tokko yeroo lolu yookiin immoo yeroo aaru nama tokko wajjin mana isaa yookiin makiinaa ta'e keessa nama taa'u yeroo walitti aartu akkam jettaani get out of my car jechuu dandeessa. Get out akka Ingilizoota yookiin Birishotti jechuudha. Yookiin immoo akka Ameerikaanotaatti maali tiin gara dii deebiti get out of my car. Fakkeenya makiinaa kee keessa yoo ta'e jechuudha. Yoo mana kee keessa ta'e immoo maal goota? Get out of my house. Get out of my house. Yookiin immoo get out of my house jechuu dandeessa. Very simple dha kuni hedduu salphaadha irra. Get itti gisee dubbistu gara diitti gisee qayyartu xinnoon si shaakalu si barbaachisa. Get out of my car yookiin immoo get out of my house jettee deebisuu dandeessa. Hiikaan isaa akkuma agartan konkolaataa yookiin immoo mana koo keessaa bahiidha. Yoo houseidha wajji fayyadamte mana, yoo kaarii wajji ta'e makiinaadha. Saniifuu
Get out of my car. Get out of my house. Jettee fayyadamuu dandeessa lameen keessaa akka barbaaddetti. Fakkeenyi biraa get out. Get out yookiin immoo akkasittis dubbachuu dandeenya yookiin immoo get out. Bahi jechuudha. Manaa fi bakka ibsuu yoo barbaanne salphumatti bahi qofa jettee fayyadamuudhaas ni dandeessa jechuudha akkuma agartan kana. Number 6. Get up. Get up. Get up means leave your bed in the morning. For example, they usually get up at 7:30. They usually get up at 7:30. Get up jechuun ka'uu jechuudha. Hirriba irraa ka'uu yookiin dammaquu jechuudha. Fakkeenyi inni jalqabaa they usually yeroo hunda jechuudha. Isaan yeroo hunda, okay? They jechuun isaani. Usually jechuun yeroo hunda. Get up ni ka'u at 7:30. Sa'aatii 7 fi walakkatti hirribaa ka'uu jechuudha. Okay? Get up, get up. Kana jechuun ka'e akka nama jedhuti deddeebisee nama rafu jiru tokko yeroo kaastu maqaa nama sanii yoo Muhammad ta'e Muhammad get up yoo jettu ka'e Muhammad get up jettee fayyadamuu dandeessa yookiin get up gara deebistee fayyadamuu dandeessa. Ka'e jechuudha nama dammeessuu irra jirta jechuudha. Fakkeenyi biraa I got up early today. Asirratti jechi yookiin verbiin got jedhamtu yookiin got jennee dubbisuu dandeenya. Past yookiin immoo yeroo darbe tan agarsiistuudha. Geetomaatu yeroo dabre gisee fayyadamnu wanta darbe wajji gisee fayyadamnu gara ootti qayyarree yookiin jijjiirree I got up early today yookiin immoo salphumatti I got up early today. Har'a yerooniin ka'ee jechuudha. Ka'uun kee darbee jira jechuudha. Hirribaa ka'uun kee wanta darbe waan ta'eefi geetiin fayyadamna asirratti. Geetii gara gootiitti qayyarree yookiin jijjiirree fayyadamuu qabna jechuudha. So akkamitti dubbifna? I got up early today. I got up early today yookiin immoo akka Britishitti goota jenneetuma dubbifna. I got up early today. Okay? Yookiin akkam jenna? I got up early today. Har'a hirriba irraa yerooniin ka'ee jettee yeroo haasa'uu barbaaddu. Fakkeenyi biraa I got up late today. Faallaa isa reefuutiin har'a hirriba irraa tureetiin ka'ee jechuudha. Sa'a dabarseetiin ka'ee jechuu barbaadde. Late kan jennu yeroo dabarsuudha jechuudha. So akka argaa jirtanitti meaningiin yookiin immoo hiikaan get back jettu asirratti jecha get jedhamtuu fi backiin yeroo wal dhuftu hiikaa akkamiin kan nuuf deemti return kan jedhanuuf kan nuuf deemti jechuudha. Return jechuun deebi'uu jechuudha. So akka fakkeenya jalqabatti kan ilaallu we should get back by 7:30 asirratti sa'aatii 7 fi walakkatti deebi'uu qabnaa jedha. So we should get back by 7:30. Akkamiin jenna dafnee yeroo jechuu barbaanne akkamiin jenna. We should get back by 7:30. We should get back by 7:30. 7:30. 7.5 kan jettu yookiin immoo daqiiqaa 30 jechuun walakkaa jechuudha. Half jennaani. So sa'aatii 7 fi walakkaa deebina jechuudhaaf akkas jechuu qabna jechuudha. Fakkeenyi inni itti aanu maal jedha? I will get back to my country soon. I will get back to my country soon jedha. Kun maal jechuudha? Dhiyootti yookiin immoo yeroo dhalutti gara biyya koon deebi'aa jechuudha. Asirratti dhihoo kan jedhu soon yoo ta'u my country jechuun biyya kiyya, get back jechuun deebi'uu jechuudha. So hiikaa deebi'uu qabdi jennee turre reefu akka jalqabarra laalletti get back jechuun return jechuudha. Return jechuun immoo deebi'uu jechuudha. So asirratti verbiin kun immoo I will jedha. Will jechuudha yookiin immoo verbiin will jettu waan fuulduraa agarsiisti. So I in pronounidha. Bamaqa kan jennuuni.
bamaqa keessaa ana kan jettu jechuudha. I will ani fuulduratti jechuudha. Get back in deebi'a to my country biyya kootti sun dhiyootti jechuudha. So walirratti al tokkotti yeroo hiiknu maal ta'a? Yeroo dhiyootti gara biyya koon deebi'a jechuudha. Kun immoo maal jedha? Why don't you will get back to your country? Why don't you will get back to your country? Jedha asirratti. Why don't you maaliif hin will get back to your country? Why don't you will get back maaliif hin deebine jechuudha ammasi to your country gara biyya keeti. Maaliif gara biyya tee yookiin biyya kee hin deebine? So jechi inni itti aanu geetii fi daawuniidha. Jecha get jedhamtu fi down walitti yoo finne yookiin immoo propositionii down jettee waliif finne maal nuu kenna? Meaning isaa maal ta'a? Bend down to avoid harm jedha. Asirratti gadi jedhu jechuudha yookiin immoo dugdaan gadi jechuu. Maaliifi to avoid harm wanta nutti darbatamu yookiin immoo wanta nu dha'uuf deemu tokko jalaa gadi jechuudha. So nam tokko gadi jedhi yoon sin jechuu barbaade wanta san jalaa gadi jedhi jechuu barbaade maal jedha? Get down jedha jechuudha. So get down jechuun gadi jedhi jechuudha. So walumaa galatti barumsi keenya kan waa'ee geetii wal qabatu kan guyyaa irraa isa kana fakkaata kutaa itti aanuun hamma walitti deebinutti have a wonderful time.